nagaa maatiiwwan Abdii Fiiziks Akaadaamii akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii ani nagaa kiyya barnoonni akkamii akka gaariitti akka deemaa jiru egaa abdiin qaba. Egaa har'ammoo fiiziksii kutaa 10 boqonnaa 5ffaa gilgaala xumuraa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira jechuudha. End of unit questions and problems. Egaa gaaffilee hunda tokko tokkoon kan dalagnu ta'a jechuudha. Egaa kanaafuu isinis chaanaalii kanaaf keessummaa yoo taatan channelicha subscribe gochuudhaan maatii ta'a. Maatii yoo taatan immoo deeggarsa keessan baratamaa viidiyoowwan like akkasumas share gochuudhaan hiriyoota keessanii fi barattoota Oromiyaa guutuu bira akka dhaqqabuuf gahee keessan bahadhaa. Anaan illee na jajjabeessaan isiniin jedha. Akkasumas viidiyoon hojjetame battala hojjetametti akka isin dhaqqabuuf mallattoo yaadachiisaa yookiin immoo notification batanii banachuu hin dagatiina. Amma kallattumaan gaaffilee hojjechuu kan jalqabnu ta'a. Gaaffilee hirmaachisaa qabna. Sanaan dura torbee darbe kan gaafanne ture gaaffilee hirmaachisaa sana hojjannee dabaraa jechuudha. Gaaffilee hirmaachisaa kanneen egaa isinis baay'een keessan akka yaaltan abdiin qaba. Egaa gaaffilee hirmaachisaa shaakalaa akkasumas immoo comment box keessatti waan yaaltan waan deebinii ta'a jettanii yaaddan naaqaa hin dagatinaa jechuudha. Yeroo hundaa egaa gaaffilee lama qabna ture. Gaaffiin inni jalqabaa two parallel wires carrying currents in the same direction attract each other. Why? Egaa akkuma qabiyyeewwan darban keessatti ilaalle yoo ta'e viidiyoon kanaan wal qabatee jiru hojjetameera jechuudha. Duubatti deebitanii ilaaluu dandeessu. Shiboowwan lama karentii dabarsaa kan jiran kallattiin karentii isaanii wal fakkaataa yoo ta'e wal harkisu. Maaliifi wal harkisni kun maaliifi kan jedhu ibsuufi jechuudha. Egaa akkuma waliin ilaalle when two parallel wires carry currents in the same direction the magnetic fields between the wires reinforce each other leading to an attractive force between the wires. Egaa shiboowwan karentii dabarsaa jiran karentiin isaanii kallattii wal fakkaataa yoo ta'e dirreen magnetawaa shiboowwan lamaan kana irratti uumamu maal wal godha jechuudha, wal jajjabeessa jechuudha. Yookiin immoo kallattii maalii horata jechuudha, kallattii faallaa horata jechuudha. Dirreen magneetiin shiboon inni tokko shiboo isa biraa irratti akkasuma shiboon inni lammaffaa isa jalqabaa irratti uumamu kallattiin isaa maal ta'a jechuudha, walii faallaa ta'a jechuudha. Dirreen magneetii kun poolii walii faallaa qabata. Dirreen magneetiin inni jalqabaa fi dirreen magneetiin inni lammaffaa poolii faallaa North Pole fi South Pole jennu isaan qabaatu waan ta'eef yeroo sana shiboowwan kun lamaan maal ta'u jechuudha, wal harkisu jechuudha. Egaa kallattiiwwan magnetic field akkasumas humna shiboowwan kana irratti jiru seera harka mirgaa fayyadamtanii beekuu dandeessu jechuudha. Waa'ee sanas bal'inaan duubatti deebitanii viidiyoowwan darban keessaa argachuu dandeessu. When the current is flow in the same direction, the magnetic field will be opposite and the wires will attract. Suma nama dubbadhe jechuudha. Yommuu karentii shiboowwan lamaan keessa yaa'u kallattii wal fakkaataa qabaate dirreen magneetawaa shiboowwan lamaan hin uumamu faallaa ta'a jechuudha kallattiin isaa. Yeroo kana immoo shiboowwan lamaan maal ta'u jechuudha, wal harkisu jechuudha. Gaaffii lammaffaatti haa dabarru. If the force attractive or repulsive between the hot and the neutral lines hang from power poles, why? Egaa shiboowwan daandii elektirikii yookiin immoo shiboo elektirikii gurguddaa keessa yaa'an hootii fi neutral laayinii akkasuma sadaffaallee itti dabaluu dandeenya jechuudha. Ground laayinii qabaachuu danda'u jechuudha. So hot laayinii fi neutral laayinii wal harkisu moo wal dhiibu maaliifi kan jedhudha jechuudha gaaffiin keenya. The force will be repulsive. Egaa humni hot laayinii fi neutral laayinii gidduu jiru humna wal dhiibuu ta'a jechuudha. Sababni isaas the hot line carries the current to the destination. Egaa hot line kan jennuun karentii yookiin immoo elektiroonota gara iddoo barbaadamu tokkotti kan geessudha jechuudha. Neutral laayiniin immoo karentii sana yookiin immoo elektiroonota bahan sana eessatti deebisa jechuudha, duubatti deebisuudhaan sarkiitii keenya complete godha jechuudha. Kana jechuun tokko gara fuulduraatti yoo deeme yaa'e tokko keessa immoo gara duubatti yaa'a jechuudha. Kun maal nutti agarsiisa? Karentoonni shiboowwan kana lamaan hot laayinii fi neutral laayinii kana gidduu jiran walii faallaa ta'uu nu agarsiisa jechuudha. Kallattiin isaanii walii faallaa ta'uu nutti agarsiisa jechuudha. Yoommoo shiboowwan lama kallattiin karentii isaanii faallaa ta'e humni isaan gidduutti uumamu humna wal dhiibuu akka ta'e yeroo darbe ilaalleerra jechuudha. The force between the hot and the neutral lines would be repulsive because the current flowing through them
will have opposite directions. Egaa kallattii faallaa waan qabaataniif jechuudha. Kana fakkaata amma gaafilee keenya boqonnaa xumuraatti kan ceenu ta'a jechuudha. The first question is what is a magnet? Egaa waa'ee magnetismii boqonnaa kana jalatti sirriitti ilaalleerra. Kanaafuu jecha mataa keessaniitiin magneetiin maal akka ta'e sirriitti ibsuu danda'uu qabdu jechuudha. Magnet is any object that produces its own magnetic field that interacts with other magnetic fields. Egaa magnet kan jedhamu wanta kamiyyuu kan dirree magneetawaa uumuu danda'u jechuudha. Dirree magneetawaa jechuun immoo kan maal godhudha jechuudha. Humna harkisuu yookiin dhiiboo meeshaalee feeromagneetik ta'an kanneen akka ayiranii, koobaltii fa'aa irratti kan maal gochuu danda'u jechuudha. Dalageessuu danda'udha jechuudha. Itti dabaluu dandeenya. Egaa dirree magneetawaa kun immoo ijaan arguu hin dandeenyu jechuudha. It is invisible, but it is responsible for the most notable property of magnet. Egaa magnetic field kan jennu immoo dirree magneetawaa kun ijaan mul'achuu baatus amala magneetotaa nuti arginu hundaaf kan sababa ta'u dirree magneetawaa kanadha jechuudha. For example, a force that pulls on other ferromagnetic materials such as iron, steel, nickel, cobalt, and etc. attracts or repels other magnets jechuudha. Akkasumas magneetiin maalidha jechuudha? Wantoota nama gubbaa irratti maqaa isaanii kaasee ayiranii ta'uu danda'a, stiilii ta'uu danda'a, nikelii, koobaltii ta'uu danda'a. Akkasuma magneetota biraa maal godha jechuudha? Ofitti harkisuu danda'a jechuudha. Akkasumallee magneetota biraa maal gochuu danda'a? Ofirraa dhiibuu danda'a jechuudha. So magneet kan jennuun isa kanadha jechuudha. Akkasuma bantiiwwan lama kan qabudha jechuudha. Magneetiin yeroo hunda magneetiin guddaa haa ta'u xiqqaa haa ta'u bantii lama qaba. Bantii tokko qabaachuu hin danda'u jechuudha. Magnets have two poles which are north pole and south pole. Question number 2. How do magnets and their properties influence everyday life? Egaa magneetonnii fi amaloonni isaanii jireenya keenya guyyaa guyyaa irratti dhiibbaa akkamitti gaggeessuu danda'u? Dhiibbaa akkamitti gaggeessuu danda'u? Egaa sirriitti ilaalleerra application of magnetism keessatti magneetonnii fi amaloonni isaanii jireenya guyyaa guyyaa keessatti faayidaa akkamii akka qaban yookiin immoo dhiibbaa akkamii akka qaban sirriitti ilaalleerra jechuudha. Magnets can influence our everyday life in many different ways. Karaalee garaagaraatiin jireenya keenya guyyaa guyyaa irratti dhiibbaa gaggeessuu danda'u yookiin immoo nu fayyaduu yookiin hojiirra ooluu danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf kompiitaroota fi elektirooniksii keessatti fudhachuu dandeenya jechuudha. Egaa kompiitaroota fi elektirooniksii keessatti magneetonni daataa kuusuudhaaf nu fayyadu jechuudha. Daataa kuusuudhaaf nu fayyadu. Amma hard diraayivoota qabu meeshaaleen elektirooniksii garaagaraa, kompiitaroonni garaagaraa. Egaa daataa kan nu kuusan maal fayyadamaniiti jechuudha? Magneetota fayyadamaniiti jechuudha. Egaa magneetonni kun kallattii isaanii jijjiiruudhaan hard diraayivaroonni keenya daataa akka nu kuusan tajaajilu jechuudha. Spiikeroota garaagaraa keessatti spiikerii kompiitaraa ta'uu danda'a, kan televezyiinii ta'uu danda'a, kan raadiyoo ta'uu danda'a. Magneetota fayyadamaniit elektirooniksii signaalii yookiin immoo signaalii elektirikii gara hollannaa sagaleetti jijjiiru jechuudha. The other is in electric power and other industries. Egaa humna ibsaa fi indaastirii biraa keessatti illee magneetonni faayidaa guddaa qabu jechuudha. Fakkeenyaaf jenereetoroonni garaagaraa annisaa mekaanikaalaa gara annisaa elektirisiitiitti akkasumas annisaa mootoroonni immoo annisaa elektirikii gara annisaa mekaanikaalaatti kan jijjiiran magneetota fayyadamaniiti jechuudha. Kanaafuu humna ibsaa fi industiriiwwan keessatti illee faayidaa guddaa qaba jechuudha. Fakkeenyaaf industiriiwwan maalii keessatti albuuda baasuu keessatti ta'uu danda'a. Meetaalota garaagaraa biyya yookiin immoo dhagaa inni keessa jiru keessaa adda baasuudhaaf magneetota fayyadamuu dandeenya. Akkasuma qophii nyaataa keessatti illee magneetota fayyadamuu dandeenya jechuudha. In food processing, we will use magnets to remove small metal bits from grains. Egaa midhaan keessaa sibiilota garaagaraa magneetii fayyadamne maal gochuu dandeenya jechuudha? Funaanuu yookiin immoo adda baasuu dandeenya jechuudha. Inni biraa fayyaa keessatti jechuudha. Fayyaa fi qorichoota keessatti magneetiin faayidaa guddaa qaba jechuudha. Fakkeenyaaf meeshaa mana yaalaa keessatti baay'ee murteessaa ta'e MRI kan jennuun magnetic resonance imaging kan jennu principally magnetic fieldiitiin hojjeta jechuudha. Principally magnetic fieldii hojjeteet qaama namaa keessaa suuraa
odeeffannoo bal'aa ogeessa fayyaa tokkoof kennuu danda'u meeshaan kaasuu danda'u kuni maal fayyadama jechuudha yookiin immoo maal of keessaa qaba jechuudha maagneetota of keessaa qaba jechuudha. Akkasuma yaaliiwwan kaansarii garaagaraa maagneetota fayyadamneet yaaluu dandeenya jechuudha. Qaama namaayyuu osoo hin baqaqsiin dirree maagneetota yookiin immoo dirree maagneetii qaama namaatti gallakkisuudhaan kaansaroota garaagaraa ajjeesuuf illee itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Mana keenya keessatti maagneetota ni fayyadamna jechuudha. Fakkeenyaaf qorrisiistuuwwan keessatti maagneetonni peeparoota garaagaraa nuu qabuu danda'u, bootila oopenarii akkasuma wantoota hedduu nuu qabuu danda'u qorrisiistuun keenya yookiin immoo rifrijireetarii keenya irratti jechuudha. Koompaasii itti fayyadamuu dandeenya. Fakkeenyaaf kallattiin kaabaa kami kan jedhu baruu yoo barbaanne iddoo kamittuu koompaasii fayyadamuu dandeenya jechuudha. Akkasuma kireedit kaardii yookiin immoo ATM kaardii keenya irratti duuba isaarraan istiriipiin jiru suni maalidha jechuudha? Magneetawaadha jechuudha. Magneetik istiriipiidha yookiin immoo daandiin sun yookiin immoo sararri suni magneetii kan qabdudha jechuudha. Egaa isheen kunis daataa kuusuudhaan akka maashinni ATM fi kaardiin keenya suni wal dubbisuudhaan qarshii nuu kanfaluuf faayidaa nuu kenna jechuudha. Meeshaalee garaagaraa keessatti like vacuum cleaners. Egaa vacuum cleaners kan jennin kana blenders egaa wantoota cuunfaa garaagaraa kan ittiin hojjennu meeshaalee miiccaadhaaf oolan yookiin immoo washing machines laundryidhaaf kan oolan isaan kun hundi pirinsipilii magneetawaatiin kan hojjetanidha jechuudha. In navigation akkasuma galaana irra deemuudhaaf maal fayyadamna? Koompaasii fayyadamna jechuudha. Egaa faayidaan koompaasii inni guddaan kallattii nutti agarsiisa jechuudha. Egaa lafti dirree magneetawaa guddaa akka qabdu ilaalla irraa yeroo darbe so dirree magneetawaa sana faana align waan of gootuuf koompaasiin kallattiin itti deemnu garam akka ta'e salphumatti maal gochuu dandeenya? Baruu dandeenya jechuudha. Inni biraa daataa kuusuudhaaf egaa jalqaba irratti kaasuuf akkuma yaale kompiitaroota fi elektirooniksii keessatti daataa kuusuudhaaf haard diraayivaroonni maal fayyadamu jechuudha? Magneetota hedduu ofirraa qabu jechuudha. Haard diraayivaroonni kun maaliin kabar ta'aniiru jechuudha? Magneetota biliyoonota hedduudhaan lakkaa'amaniin kan ofirraa qabanidha jechuudha. Egaa daataa kanas ICT keessatti ni yaadattu 0 fi 1 or in zeros or ones jennee adda baasnaa jechuudha. Kunis 0 yookiin 1 kan jennu suni maalirratti hundoofneti jechuudha? Depending on the direction of magnetic field. Kallattii maalirratti hundoofna jechuudha? Kallattii dirree magneetawaa irratti hundoofneti jechuudha. Egaa duwwaa tokko jennee daataa adda baasnee kan hard diraayivaroota keenya irratti yookiin immoo hard diiskii keenya irratti argannu jechuudha. Okay, question number 3. Describe what is meant by the term magnetic field. Okay, amma immoo waa'ee magneetii dubbanne irraa magnetic field kan jennuun immoo maalini? Dirree magneetawaa maalini kan jedhu ilaallaa jechuudha. It is a region in space where a magnet or object made of magnetic material will experience a non-contact force. Egaa dirree magneetawaa kan jennuun naannoo magneetiin tokko yookiin immoo meeshaan magneetawaa ta'e tokko humna hin tuqne maal godhuudha jechuudha? Uumuudha jechuudha. Humna hin tuqne. Egaa magneetik foorsiin jira. Magneetik foorsiin humna tuqxuu miti jechuudha. Humna iddoo lamatti qoodnee ilaaluu dandeenya. Contact force, non contact force jechuu ni dandeenya jechuudha. Humna tuqxuu fi humna hin tuqne. Kanaafuu magneetiin tokko iddoon inni dhaqqabee humna magneetik force jennu kana dalageessuu danda'u maal jedhama? Magneetik field jedhama jechuudha. Magneetik field jedhama jechuudha. It is a vector field that can be visualized as lines of force extending from the north pole of a magnet to its south pole. Magnetic field kuni maalidha jechuudha? Sararoota dirree magneetawaa kan jennuun bakka buusuu dandeenya jechuudha. Sararoonni kun immoo bantii kaabaa magneetii irraa bahanii bantii kibbaa magneetii seenuu jechuudha. Akkasuma magnetic fieldiin vector quantity dha jechuudha. Egaa waa'ee vectorii fi scaalarii ilaalleerra jechuudha. So kallattis akkasumas hammaanis ibsamuu danda'a waan ta'eef vector quantity kan ta'edha jechuudha. Gaaffii afuraffaa much like the static electric force there is a magnetic force between two magnets. How are the magnet and electric forces similar? How are they different? Egaa akkuma electric
akkuma humni elektirikii dhaabbataa jiru humni magneetotaas magneetota lama gidduu ni jira jechuudha. Egaa humni magneetawaa fi humni elektirikaalaa akkamitti wal fakkaatu maaliin immoo garaagarummaa qabu kan jedhu ibsita jechuudha. The similar and difference between magnetic force and electric forces. Okay, let's start with their similarities. Wal fakkeenya isaaniitiin haa jalqabnu. Both are non-contact or at a distance forces. Humnoonni kun lamaanuu humnoota hin tuqneedha jechuudha. Fageenya irratti malee humna kana body contactiin qaamota humna dalageessanii barbaachisaa miti jechuudha. Kuni isaan wal fakkeessaa. Inni biraa two poles that are similar repel each other, whereas two poles that are polar opposites attract each other. Egaa bantiiwwan wal fakkaatan humnoota lamaanitu maalidha jechuudha? Wal dhiibuu ta'a jechuudha. Bantiiwwan wal fakkaatan chaarjii keessatti soo fudhanne chaarjii negatiiviin wal dhiiba, poozitiiviin wal dhiiba, negatiiviin wal harkisa jechuudha. Okay, akkasuma magneetii keessattis bantiin saawuziin wal dhiiba. Kaabnis wal dhiiba. Garuu kaabniif kibbi wal harkisa jechuudha. Kuni maal godha jechuudha? Isaan wal fakkeessa jechuudha. The other is the forces can be both attractive and repellent. Egaa humnoonni lachuu humni magneetawaas, humni elektirikaalaas, humna wal harkisuus ta'uu danda'a, humna wal dhiibuus ta'uu danda'a jechuudha. Maal irratti hundaa'a suni? Bantiiwwan maaliit irratti hundaa'a? Chaarjotaa yookiin immoo magneetota irratti kan hundaa'u ta'a jechuudha. Garaagarummaa isaaniitti immoo haa jennu. Electric forces can be produced by either stationary or moving electric charges. Egaa humni elektirikii uumamuu kan danda'u chaarjii dhaabbataadhaan uumamuu danda'a. Electrostatic force. Akkasuma chaarjii socho'aa jirtuun illee uumamuu ni danda'a jechuudha. Garuu humni magneetawaa uumamuu kan danda'u yookaan magneetota lama gidduutti. Magneetonni qoqqobaasaa humna magneetawaa uumuu hin danda'u jechuudha. Yookiin magneetota lama gidduutti. Yookiin immoo chaarjii maal gochaa jiru tokko chaarjii socho'aa jiru jechuudha. Chaarjiin boqonnaa irra jiru humna magneetawaa uumuu hin danda'u. Humna elektirikii garuu maal gochuu danda'a? Uumuu danda'a jechuudha. The other is magnetic force on a moving charge is always a normal to the direction of the movement. Humni magneetawaa chaarjii socho'aa jiru tokkoon uumamu yeroo hunda kallattii sochiitiif akkasumas dirree magneetawaatiif maal ta'a? Perpendicular yookiin immoo normaalii ta'a jechuudha. Whereas the force by an electric field on a moving charge is always parallel to the electric field and does not depend on the direction of movement. Humni elektirikaalaa immoo kallattii dirreetiin paralaalii ta'a jechuudha. Kallattii maaliitiin? Kallattii dirreetiin yeroo hunda jechuudha. Humni magneetawaa kallattii sochii chaarjii fi dirree magneetawaatiin lamaan isaaniitiifuu maal ta'uu qaba? Perpendicular yookiin immoo normaalii ta'uu qaba jechuudha. Garuu kallattiin humna elektirikii kallattii dirree elektirikiitiin wal tarree ta'uu qaba jechuudha. Maal irratti hundaa'u jechuudha? Does not depend on the direction of movement. Kallattii sochii chaarjii irratti hundaa'uu dhiisuu danda'a jechuudha. Kuni garaagarummaa isaaniiti jechuudha. Gaafa shanaffaatti haa jedhu. What happens to the pulse of a magnet if it is cut into pieces? Egaa yoo magneetonni caccaban maal isaan irratti uumama kan jedhudha jechuudha. When a bar magnet is cut into half, both the halves will have a north pole and a south pole each. Egaa magneetii bar magneetii tokko yookiin immoo ulee magneetii tokko iddoo lamatti yoo cabsine magneetiin haaraan nuyi arganne lamaan isaaniiyyuu maal qabaatu jechuudha? Bantii kaabaa fi kibbaa kan dhuunfaa isaanii qabaatu jechuudha. This magnetic poles always occur in pairs. Egaa bantiiwwan kun yeroo hunda peeriidhaan cimdiidhaan argamu jechuudha. Kanaafuu magneetii keessatti bantii kibbaa tokko yookiin immoo bantii kaabaa tokko argachuu hin dandeenyu adda baasnee jechuudha. Lamaan isaanii kaabaaf kibba qabaatu jechuudha yeroo hunda. So kuni maal nutti agarsiisa? Magnets cannot have isolated poles. Egaa magneetonni maal qabaachuu hin danda'ani? Bantii tokko qofa qabaachuu hin danda'ani jechuudha gonkumaa. Yookiin bantii kibbaa yookiin bantii kaabaa qofa qabaachuu hin danda'ani. Garuu yeroo hunda lamaan isaanii kan qabatan. Garuu amma waa'ee elektirikii bira yoo deemtan chaarjiin elektirikiin negatiiviin qofaashii jiraachuu dandeessi, prootooniin illee qofaashii jiraachuu dandeessi jechuudha. What happens when like magnetic poles are brought close together? Egaa magneetota
lama bantiiwwan wal fakkaataa isaanii yoo walitti dhiyeessine maaltu uumamaa? Bantiiwwan wal fakkaataa North fi North yookiin South fi South yoo walitti dhiyeessine maaltu uumamaa jedha jechuudha. When two like poles, either both North poles or both South poles came together, they push each other apart. Egaa bantiiwwan magneetii lama South fi South yookiin immoo North fi North yoo walitti dhiyeessine maal wal godhu jechuudha? Wal dhiibuu jechuudha. The magnetic forces between them are not compatible, so they repel each other. Egaa sababni wal dhiibuu isaanii kun immoo humna magneetawaa isaan gidduu jiru kun maalidha jechuudha? Wal bira turuu hin danda'ani yookiin immoo wal harkisuu hin danda'ani jechuudha. Kanaaf maal wal godhu jechuudha? Wal dhiibuu jechuudha. Question number 7. What happens when unlike magnetic poles are brought close together? Egaa yoo bantiiwwan magneetotaa waliif faallaa ta'an South if North yoo walitti dhiyeessine yoo maaltu uumamaa jedha jechuudha. When unlike poles of magnets are brought close to each other, they attract each other and pull together. Egaa bantiiwwan magneetii lama kan waliif faallaa ta'an walitti dhiyeessine wal harkisu jechuudha. Wal harkisu jechuudha. Kunis kan ta'uuf unlike poles of magnets have opposite magnetic polarity. Egaa bantiiwwan kunniin polarity yookiin immoo bantiin isaanii waliif faallaa ta'a jechuudha. Kana jechuun kallattiin dirree isaanii maal ta'a? Faallaa ta'a jechuudha. Kallattiin dirree faallaa ta'a jechuun kallattiin dirree faallaa ta'e jechuun isaan kunniin maal akka wal harkisaniif maal ta'a jechuudha? Sababa ta'a jechuudha. Question number 8. Draw the shape of the magnetic field around a bar magnet. Egaa shapein dirree magneetawaa naannoo ulee magneetii tokko jiru maal fakkaata kan jedhu egaa ilaalleerra jechuudha. So shapein isaa isa kana fakkaata jechuudha. Shapein isaa isa fakkaata. North irraa gara araatti gara ala magneetii irraan dirreen maal ta'a jechuudha? North pole irraa ba'eet South pole irraa ni seena jechuudha. Bifa kanaan kun iddoo hundatti ni seena jechuudha. Egaa keessan yoo ta'e immoo South irraa ba'eet North dhaan akka seenu gaafata jechuudha. So bifa kanaan kaafachuu dandeessu jechuudha. Question number 9. Explain how a compass needle indicates the direction of a magnetic field. Egaa kompaasiin yookiin immoo lilmoon kompaasii akkamitti kallattii dirree magneetawaa akka agarsiistu ibsi jedha jechuudha. So, as you know, a compass is an instrument which is used to find the direction of a magnetic field. Egaa kompaasii kan jennuun meeshaa kallattii dirree magneetawaa ittiin baruuf itti gargaaramnudha jechuudha. Therefore, when the presence of a magnetic field, the needle is able to line up in the same direction as the field. Egaa yommuu dirree magneetawaa tokko jiraatu niidiliin tuni egaa kompaasii jechuun niidiliin ishii suni magneetii xiqqoodha jechuudha. So magneetiin tuni dirree magneetawaa biraa yoo jiraate humni irratti dalagaa jechuudha. Humni irratti dalagaa jechuudha. Dirree magneetawaa haaraa uumame sun yookiin immoo magneetiin biraa suni niidilii sana yookiin kompaasii sana kallattii kaabaa ishii gara kallattii kibbaa magneetii biraa sanaatti kallattii kibbaa kompaasii immoo gara kallattii kaabaa magneetii biraa sanaatti akka align ta'u taasisaa jechuudha. The earth itself acts like a giant magnet with a magnetic field extending from the north magnetic pole to south magnetic pole. Egaa fakkeenyaaf lafa yoo fudhanne akka baar magneetii isa guddaadha jechuudha. Kanaafuu dirreen magneetawaa isaa gara kaaba gara bantii kaabaa magneetawaatti gara bantii kibbaa magneetawaatti kan diriirudha jechuudha. Egaa itti dhufna gaafimmoo kana keessattuu ni jira jechuudha. Magnetic pole fi geographic pole qabdi jechuudha lafti. So lafti iyyuu bar magneetii guddaa kana qabdi waan ta'eef kompaasiin kallattii kan nutti agarsiistu. Egaa kallattiin kibbaa kompaasii gara kallattii kaabaa maalitti oola? Kallattii kaabaa magneetii lafaatti oola. Kallattiin kaabaa kompaasii immoo kompaasiin magneetii xiqqoodha jenneera niidiliin ishii suni jechuudha. Kallattiin kaabaa kompaasii immoo gara kallattii kibbaa yookiin immoo bantii kibbaa magneetii lafaatti diriiruudhaan kallattii akka ittiin argannuuf nu gargaara yookiin immoo dirree magneetawaa detect akka goonuuf nu gargaara jechuudha. Egaa kallattiin kun ni jijjiirama. Fakkeenyaaf bar magneetii biraa finnee kompaasiitti yoo siqsine alignmentiin kompaasii kun ni jijjiirama jechuudha. Maaliif dirree magneetii lafaatii ol cimaa ta'e finnee itti dhiyeessine kallattiin sun disturb ta'a jechuudha. Question number 10. Compare the magnetic field of the earth to the magnetic field of a bar magnet. Egaa wal fakkeenyummaan ulee magneetii tokkoo fi akkasuma
magneetii lafaa maal inni wal fakkeenyi isaanii kan jedhu gaafata jechuudha iddoo kanatti. Egaa wal fakkeenyi isaanii both have a north and a south pole. Egaa dirreen magneetii lafaas uleen magneetii tokkos lamaan isaanii bantii kaabaas qabu bantii kibbaas qabu jechuudha. The Earth's magnetic field is similar to a bar magnet with its north and south poles. Egaa kun maal nutti agarsiisa? Magneetiin yookiin immoo dirreen magneetawaa lafaa kuni ulee magneetiitiin bantii kibbaa fi kaabaa qabaachuudhaan wal fakkaataa jechuudha. The other is the magnetic field lines of both the Earth and a bar magnet emerge from the magnetic north pole and enter through the magnetic south pole. Egaa lamaan isaaniiyyuu sararri dirree magneetawaa magneetii lafaas akkasuma kan ulee magneetis eessarraan ba'a bantii kaabaarraan maal ta'a ni ba'a jechuudha. Bantii kibbaarraan immoo ala isaarraan jechuudha ni seenaa jechuudha. A compass needle will align with the magnetic field lines of both the Earth and a bar magnet. Egaa kompaasiin dirree magneetawaa lafaatinis align of gochuu danda'a akkasuma bar magneetaan illee align of gochuu danda'a jechuudha. With the needle's north end pointing towards the magnetic south pole. Egaa niidiliin kun bantiin kaabaansaa gara bantii kibbaa dirree magneetii kan lafaas haa ta'u kan ulee magneetiis haa ta'uun akkasitti kompaasiin illee align of gootii jechuudha isaa. Egaa wantoonni kun hunduu kan isaan wal fakkeessanidha jechuudha. Question number 11. Explain the difference between the geographical north pole and the magnetic north pole of the Earth. Egaa garaagarummaan bantii kibbaa geograafikaalaa akkasumas bantii kibbaa magneetawaa lafaa maal inni kan jedhudha jechuudha. So mee jalqaba define goona jechuudha garaagarummaa isaanii ilaaluudhaaf. Egaa jalqaba geographical north pole maal inni akkasuma magnetic north pole immoo maal inni kan jedhu ilaalla jechuudha. Geographical north pole is the point on the Earth's surface where its axis of rotation meets the surface in the northern hemisphere. Egaa geographical north pole kan jennuun kuni dirra lafaa irratti argama jechuudha. Iddoo rooteshiniin lafaa hemisfeera kaabaa itti argatudha jechuudha. Rooteshiniin yookiin lafti gaa rooteshinii ni gaggeessiti sa'aatii 24 fi siiqqeeshiirra. Egaa rooteshiniin kuni iddoon inni sarfeesii sana itti tuqu yookiin immoo iddoo isheen rooteshinii kana itti xumurtu hemisfeera kaabaa irratti jechuudha. Hemisfeera kaabaa irratti jechuudha. It is about 11.5 degree away from the direction of the magnetic north pole, which is where a compass will point. Egaa dirree magneetawaa yookiin immoo bantii magneetawaa kaabaa irraa koofa 11.5 tilti ta'ee argama yookiin immoo dabee argama jechuudha. It is a fixed point that does not move and is located at 90 degrees north latitude in the middle of the Arctic Ocean. Egaa inni kun iddoon kun hin jijjiiramu jechuudha. Geographical north pole kan jennu kun iddoon kun hin jijjiiramu jechuudha. Egaa 90 digirii latitude 90 digirii irratti kaaba irratti kan argamudha jechuudha. Iddoon isaa naannoo gidduu garba arktikii jedhamee kan yaadamudha jechuudha. Geographical north pole kan jennuun kun kan lafaa kun naannoo gidduu garba arktikiitti kan argamudha jechuudha. Garboota jiran keessaa arktikiin garba ishee xiqqoo akka taate ni yaadattu. Naannoo sanatti argama jechuudha. It is a point used for geographic reference and is directly opposite the geographical south pole. Egaa referensii garagaraatiif kallattii ilaaluudhaaf ta'uu danda'a wanta garagaraatiif eessa ilaalla jechuudha. Jalqaba north pole kana geographical north pole kana ilaalla jechuudha. Kallattumaan immoo geographical south poleidhaaf faallaa ta'uunsaa beekamaadha jechuudha. Okay, erga amma kana jennee magnetic north pole immoo maalinni kan jedhu ilaalla jechuudha. Magnetic north pole is the point on the Earth's surface where the planet's magnetic field points vertically downwards. Egaa magnetic north pole kan jennuun egaa dirreen magneetawaa pilaaneetii keenyaa yookiin immoo kan lafaa iddoo gara gadiitti yookiin immoo vertikaalii gara gadiitti iddoo inni itti qajeelu maal jenna jechuudha magnetic north pole jennaanii jechuudha. Unlike the geographical north pole, the magnetic north pole is not fixed. Egaa
sila maal jenneerraan yaadattuu ta'e geographical north pole fixed dha jechuudha. Iddoon isaa dhaabbataadha jechuudha. Eessatti argama jenne naannoo gidduu garba arkitikiitti argama jenneerra jechuudha. Kan immoo dirree magneetawaa maal ta'a jechuudha? Dhaabbataa miti ni socho'a jechuudha. Due to changes in the earth's magnetic field. Sababa jijjiirama dirree magneetawaa lafaatiin maal ta'a jechuudha? Iddoo dhaabbataa irraa ni jijjiirama jechuudha yeroo garagaraatti. Amma fakkeenyaaf yeroo kanatti naannoo kamitti argama jedhamee yaadama. Magnetic North Pole lafaa kun located on Ellesmere Island in northern Canada. Egaa naannoo Island yookiin immoo naannoo daseetii Ellesmere jedhamtu kanaatti biyya Kanaadaa keessatti argama jechuudha. Maaltu magnetic north pole kun yeroo kanatti jechuudha. Kanaafuu yeroodhaan booda immoo iddoo sanarra xiqqoo shift ta'uu ni danda'a jechuudha. The magnetic north pole is where a compass needle will point. Egaa magnetic north pole kan jennuun kallattii kompaasiin nutti agarsiiftu sana jechuudha. Kallattii kompaasiin nutti agarsiiftu sana jechuudha. Which is different from the true north. Egaa geographic North Pole kan jennan it is simply true north dha jechuudha. True north dha jechuudha. Due to the Earth's magnetic field being slightly tilted from the Earth's rotational axis. Egaa magneetiin dirree magneetawaa kuni true north dhaan garaagarummaa qabaata jechuudha. Sababni isaas dirree magneetawaa kuni yeroodhaa yerootti shift yookiin immoo tilt ta'aa deema waan ta'eef jechuudha. Qofa isaas yeroo darbe ilaalleerra jechuudha. Akkasuma walii faalladha jechuudha. Egaa bantiiwwan kunneen walii isaaniitiif faalladha jechuudha. Geographic North Pole kan jennuun gara bantii kaabaa lafaatii jechuudha. Bantii kaabaa lafaatii jechuudha. Magnetic North Pole kan jennu immoo faallaa isaati. Eessatti argama jechuudha? Naannoo bantii kibbaa lafaatti kan argamudha jechuudha. Naannoo bantii kibbaa lafaa irratti kan argamudha jechuudha. Okay, question number 1 to draw magnetic field lines for two similar magnetic poles and two dissimilar magnetic poles. Egaa bantiiwwan magnetota wal fakkaataa fi walii faallateef sarara dirree magnetawaa maal godhi jedha? Kaasi jedha jechuudha. Kuni baay'ee salphaadha. Bifa kanaan kaasuu dandeessu jechuudha. Egaa sarara dirree magnetawaa poolota walii faallaa isa kana kan fakkaatu ta'a jechuudha. Isa kana kan fakkaatu ta'a. Kunis maal agarsiisa? South fi North kun wal harkisuu isaanii kan nutti agarsiisudha jechuudha. Kan wal fakkaataas bifa kanaan kaasuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf North fi North walitti fiddan humna wal dhiibuu qabaatu bifa kanaan kaasuu dandeessu jechuudha. The other is question number 13. A wire 0.50 meter long carrying a current of 8 ampere is at right angles to a uniform magnetic field. The force on the wire is 0.4 Newton. What is the strength of the magnetic field? Egaa shiboon tokko shiboon duwwaa tuqaa 5 meetira dheeratu tokko karantii 8 ampeerii of keessa dabarsaa jira. Akkasuma karantiin kun immoo kallattiin karantii kana immoo kallattii dirree magneetii jiruutiin qofa sirrii yookiin 90 degree kan uumudha. Humni shiboo kanarratti dirree magneetii kanaan dalagaa jiru 0.4 Newtonidha. Kanaafuu cimini dirree magneetawaa kana meeqadha? Maal barbaadinu jedha jechuudha. Cimina dirree nu gaafachaa jira jechuudha. So giifni keenya adda baafannu gaafatamaa keenya adda baafannu. Dheerina shiboo meeqa qabna? Duwwaa tuqaa 5 meetira. Karantiin 8 ampeere. Seetaan keenya qofni dirree magneetawaa fi maal gidduu jiru? Kallattii sochii karantii gidduu jiru 90 degree. Humni shiboo kanarratti dalagaa jiru 0.4 Newton dha. The required one is magnetic field dha jechuudha. Isaan kan erga baafanneen booda egaa yoo dheerina shiboo qabaanne karantii qabaanne humna qabaanne egaa formulaa humnaarraa yeroo darbe ni yaadattu jechuudha. Formulaan kun maal ta'a jechuudha? The force is equals to the current multiplied by length of the wire times the field times the sine of theta or the angle between magnetic field and the direction of current. Isa kanaan arganna jechuudha. So sine theta sine of 90 degree waan ta'eef tokko jechuudha. Garaagarummaa hin fidu. So F is equals to ILB jennee hojjennes garaagarummaa hin qabaatu jechuudha. Kanarraa magnetic field yookiin immoo dirree magneetawaa keenyaaf drive gochuun baay'ee salphaadha jechuudha. So the magnetic field will be force divided by
the current times length of wire times sine of theta or 90 degree. Then lakkoofsota keenya bakka buusuudha jechuudha. The force on the wire is 0.40 Newton over the current is 8 ampere times length of wire is 0.5 meter sine of 90 degree. Okay, then 0.4 Newton over isheen jalaa kuni 8 baay'isuu 5 meeqa ta'a jechuudha. 8 baay'isuu 5 40 asii tuqaa qabna 4 ta'a jechuudha. So 0.4 Newton divided by 4 ampere metri dha jechuudha. Ampere metri ta'a jechuudha. So isa kana yommuu hirtan maal arganna 0.1 Tesla arganna jechuudha. 0.4 afuriif yommuu hirtan 0.1 Tesla arganna jechuudha. Kanaafuu magnetic fieldiin maalidha jechuudha. Magnetic fieldiin humna shiboo kanarratti dalageesse ciminni isaa duwwaa tuqaa tokko Tesla ta'a jechuudha. Gaaffii kudha afuraffaa. The current through a wire 0.80 meter long is 5.0 ampere. The wire is perpendicular to a 0.6 Tesla magnetic field. What is the magnitude of the force on the wire? Egaa currentiin shiboo meetira duwwaa tuqaa 8 dheera tokko keessa yaa'aa jiru 5 ampeeriidha. Karentiin kun immoo kallattiin karentii kana immoo dirree duwwaa tuqaa 6 wajjinuu perpendicularidha yookiin immoo 90 degree uuma. Humni shiboo kanarratti dalagaa'uu danda'u hammam ta'a yookiin immoo humni magneetawaa shiboon kun experience gochuu danda'u hammam ta'a jechuudha. Kennamoota keenya adda baafachuudha jechuudha. Our givens are length of wire is 0.8 meter. Current through the wire is 5 ampere. The angle between the direction of current and the magnetic field is 90 degree. The given magnetic field is 0.6 Tesla. The required one is magnetic force on the wire. Okay, egaa formulaadhuma silaa sana fayyadamne humna magneetawaa keenya barbaaduudha jechuudha. The magnetic force is a product of current, length and magnetic field on the wire or around the wire times sine of theta. Lakkoofsota qabnu bakka buufachuudha jechuudha. The current through wire is 5 ampere. The length of the wire is 0.8 meter. Dirreen magneetawaa naannoo shiboo sanaa jiru duwwaa tuqaa 6 Tesla. Sine of 90 degrees 1. Lakkoofsota kana waliin baay'isanii kaa'uudha jechuudha. 5 duwwaa tuqaa 8 yommuu baay'istan meeqa argattu 0.4 argattu jechuudha. 4 ta'a 4 baay'isuu duwwaa tuqaa 6 2 tuqaa 4 niwutenii ta'a jechuudha. Humni shiboo kanarratti dalagaa'uu danda'u 2 tuqaa 4 ta'a jechuudha. Baay'ee salphaadha. Inni taanu gaaffii 15ffaadha jechuudha. Question number 15. An electric wire in the wall of a building carries a current of 25 ampere vertically upward. What is the magnetic field at a distance of 10 cm from the wire? Egaa shiboon elektirikii tokko karentii 25 ampeerii baatee ol deemaa jira jechuudha. Egaa kallattiin karentii kanaa gara oliitii jechuudha. What is the magnetic field at distance of 10 cm from the wire? Dirreen magneetawaa shiboo kanarraa fageenya 10 cm irratti jiraatu hammam ta'a jedha jechuudha. Hammi karantii shiboo keessa yaa'aa jiru nuu kennameera. Fageenyi shiboo irraa jiru 10 cm nuu kennameera. Dirree magneetawaa yookiin immoo ciminni shiboon kun ciminni dirree magneetawaa shiboon kun uumuu danda'u fageenya kana irratti hammam ta'a jechuudha. Egaa Biot-Savart law nu gaafate jechuudha. So givenoota keenya adda baafan nu jalqaba irratti the current is 25 ampere. The distance from the wire is 0.1 meter and we have mu naught, permeability of free space 4 pi times 10 raised to minus 7 Tesla meter per ampere. The required one is magnetic field. Great. We know that from the Biot-Savart law, magnetic field is equals to
mu naught times current over 2 pi r. Egaa seera kana qabna jechuudha. Shuboon karentii dabarsaa jiru tokko yoo jiraate fageenya ta'e irratti cimina dirree inni uumuu danda'u seera baay'ee saafartii kanarraa akka argannu sirriitti ilaalleerra jechuudha. Yoo inni ilaalle ta'e viidiyoo isaa duubatti deebitanii sirriitti ilaaluu dandeessu jechuudha. Lakkoofsota keenya bakka buufachuudha jechuudha kanaan booda. Permeability of free space is 4 pi times 10 raised to minus 7 Tesla meter per ampere times the given current is 25 ampere over 2 pi r is 0.1 meter. Isa kanadha jechuudha. Egaa dhuma kanatti maal gochuu dandeenya jechuudha? 4 pi 2 pi waliin salphisuu dandeenya jechuudha. 2 pi 2 pi dhaan yoo salphisu asitti lamatu nu hafa inni kun tokko ta'a jechuudha. So 2 yommuu baay'istu meeqa arganna? 50 jechuudha. 50 hiruu duwwaa tuqaa tokko asii 10 the power of minus 7 qabna jechuudha. Kanaafuu 50 baay'isuu 10 power negative 7 Tesla meter over 0.1 metriidha jechuudha. Egaa Tesla meter maa jennee asitti ampeeriin kun gubbaarra jira, ampeeriin kun immoo jala jira. Lamaan isaanii waliin salphisuu yookiin immoo waliin balleessuu dandeenya jechuudha. Isin isa kana yommuu hirtan meeqa argattu jechuudha? 50 hiruu duwwaa tuqaa tokko 500 ta'a jechuudha. Times 10 the power of minus 7 Tesla ta'a jechuudha. Meetirris meetiraan asumatti maal ta'a ni salphata waan ta'eef jechuudha. So yeroo kana scientific notation sirriidhaan yommuu barreessinu egaa kun 10 the power of minus 7 dha waan ta'eef tuqaa kana lamaan finnee asii yoo kenne inni kun negative 5tti gadi bu'aa jechuudha. So 5.0 times 10 raised to minus 5 Tesla ta'a jechuudha. Dirree magneetawaa fageenya kanatti jiraachuu danda'u 5 times 10 raised to minus 5 Tesla ta'a jechuudha. Question number 16. Determine the magnitude and direction of magnetic force on an electron traveling 8.75 times 10 raised to minus 5 meters per second horizontally to the east in a vertically upward of magnetic field 0.75 Tesla. Egaa elektirooniin tokko saffisa hammamiitiin deemaa jirti? 8.75 baay'isuu 10 power 5 meter per second baay'ee saffisaa jirti jechuudha. Horizontally garamitti gara istiitti deemaa jirti jechuudha. Dirree magneetawaa maalii akkamii keessa immoo deemaa jirti? Dirree magneetawaa akkamii keessa deemaa jirti? Vertically upward kan ta'e. Ishiin istiitti, dirree magneetawaa immoo vertically upward dha. Hammi dirree immoo duwwaa tuqaa 7.5 Teslaadha jechuudha. Kallattii fi hamma humnaa elektiroonii kanarratti dalagaa'u barbaade nuun jedha jechuudha. Mee kennamoota keenya adda baafan. The given is chaarjiin nu kennameera jechuudha. Chaarjiin nu kenname eenyudha? Basic charge kan jennudha jechuudha. Negatiiva fudhachuu dandeessu, dhiisuu dandeessu, doesn't matter. So 1.6 times 10 raised to minus 19 coulombidha jechuudha. Minus 19 coulombidha jechuudha. Negatiiva kaa'uu dandeessu asitti isiniin jedheera elektirooniidha waan ta'eef jechuudha. Speedin meeqa 8.75 times 10 raised to minus 5 meters per second. Dirreen nu kenname 0.75 Tesla. Dirreen elektiroonii kanarratti dalagaa jiru jechuudha. Koofni 90 degree dha jechuudha. Maaliif ST fi maal jenne ST fi upward jenne jechuudha. Horizontally ST jenne kun dalgaa kun immoo asii oledha 90 degree dha jechuudha. Saffisa kanaa fi maal gidduu kan jiru magnetic field kana gidduu kan jiru. The required one is F or magnetic force on this electron. Isa kana barbaanna jechuudha. So furmaata keenya irratti we know that humni chaarjii socho'aa jiru tokko irratti dalagaa'u hamma chaarjii sanaa baay'isuu saffisa chaarjii sanaa baay'isuu hamma dirree chaarjii sanatti naannoo chaarjii sanaatti uumame times sin theta, the angle between the speed of charge and magnetic field. 90 jechuudha. Dhiisnes rakkoon qabu tokko ta'a waan ta'eef jechuudha. Lakkoofsota qabdan bakka buufachuudha jechuudha. Charges negative kaa'uu dandeessu isiniin jedheera iddoo kanatti 1.6 times 10 raised to 19 coulomb times 8.75 times 10 raised to 5 meters per second times 0.75 Tesla times 1 since sine of 90 degree is 1. Kanaaf dhiisnee jechuudha garaagarummaan qabu. So lakkoofsota kana of eeggannoodhaan yommuu waliin baay'istan dhumarratti meeqa argattu jechuudha 1.05 times 10 raised to negative 13 Newton. Egaa humni keenya humni elektiroonii kana irratti dalagaa'uu danda'u hamma kana ta'a jechuudha.
kallattii isaa immoo seera harka mirgaa fayyadamtanii argachuu dandeessu jechuudha. So the direction of the force is perpendicular to the plane containing V and B. Egaa kallattiin humnaa kuni V kanaafis B kanaafis perpendicular ta'uu qaba jechuudha. Garamitti as nutti qajeela. Fakkeenyaaf osoo waraqaa irratti kaasne inni tokko dalgaa inni tokko olee inni sun immoo as gara keenyatti kallattiin humnaa sun immoo gara keenyatti maal kan ta'u ta'a jechuudha kan qajeelu ta'a jechuudha. Yookiin immoo aksii irratti yoo kaasne fakkeenyaaf saffisni x axis irra yoo jiraate dirreen magneetii immoo y axis irra yoo jiraate humni immoo z axis irra jiraata jechuudha. Aksisoota sadaniin yommuu ibsinu bifa kanaanii jechuudha. Egaa walumaa galatti galgaalli har'aa isa kana fakkaata jechuudha. Viidiyoo itti aanu keessatti boqonnaa 6ffaa kutaa jalqabaa eegarraa jechuudha. Boqonnaa 6ffaa waa'ee electromagnetic waves and geometrical optics kutaa jalqabaa kan ilaalu ta'a jechuudha. Kanaafuu isinis hamma ammatti chaanaalii kana subscribe godhiin jirtu taanaan maal eegiree subscribe gochuudhaan maatii yoo taatan immoo deeggarsa keessan baratamaa viidiyoowwan like share gochuudhaan hiriyoota keessanii fi barattoota Oromiyaa guutuu bira akka dhaqqabu gahee keessan baadhaa anaan illee ni jajjabeessa. Akkasumas viidiyoon hojjetame battal hojjetametti isin bira akka ga'u yoo barbaaddan mallattoo yaadachiisaa yookiin immoo notification batanii banachuu hin dagatiina. Qabiyyee itti aanu kanaan hamma arginutti fayyaa nagaa naaf ta'a. Barnoota gaarii baay'een isin jaalladha.